maaltu isinitti? Maal abbaa isiitiin beeka dabbaan irraa jaalaltii na qabdeette duuba bira dheetee dabbaan hin gaafattu hin jeerre. Okay. Sanboota gaa dabbaan siitu beekaa sii wal beetanii sii fi dabbaan. Naafeeti mee eessa wal beename naafeeti jechuun gaa nambara waliin ni qabnaa? Laa wallaahi hin qabdu. Egaa nambara isaanii qabdaa dhugaa asitti haasaa jira beektaa? Sanboota irra naafi dabbaale waliin beenu kuturii dabbaale hin qabu giseen joon zarraaf dabbaal ni beektaa an dabbaal hin beeku wallollee akkasitti. Waan naagattuun isiidhaan. Dabbaal abbaa fikir bayeellam dabbaal inee abbaa politiks sinaajiin. Waa'ee jaalalaa hin beeku namatti illee haasa'uu namallee ganaa jennu nama hojirra fuudhaas hin beeku. Waanuma dhiirti qabdu sanadha. Maal beekta duuba? Ani nama siyaasaatii Oromoo foggaa shaniin dachii galatti hidhamee hidhaadhaa bee namni hidhaa bee waa takka hin beeku jiin akkana jetti naayim okkee. Dabbaal nama gaara gubbarra taa'u jiru fakkaataa dhaan janjala kana akkasii wanni fakkaataa. Taa'umsaa nama taa'u jiru kanarra koo qaba maalitti hin beekan uummanni dhibba afur asumaa qoflaa dhibba afur guutuun nama qoflaa nam takkitti qaba wanta kana barreessu nagarra wallaahi laatu. Wallaahi naan galle maaliif akka ta'an hin beeku. Adiin nama qofalchiisaa bara hogguma kana wazii qeelaa dhaan nama qofalchiisaa bara. Mbee tokkos ta'u. Ani teessoo tura koo qabe geejjiin taramee kursiif galaa fuudhee kursii bareedduu illee qabu kursii hamtu takka yaa baadiyyaa arbaa keessaan jira. Maaltu si duuba jira? Dachii qabu dachii shiiraa bal'oo keessaan jira. Yaa ulaa duraan jira sigarsiisuu kaameraa deebisuu hin danda'u. Alaan jira ulaa dura ifaa guddaa jira. Bishaan seebara kasii duuba jiru sun bishaan na fakkaate bishaan. No bishaanii miti wannoodha. Alaan ulaa dura taa'u jira paawuzaa jedhamu paawuzaa jedhan ifaa gurguddaa ulaa duraa sana agartee mee? Ishi botanii kana tirraa sochuu jirtu kamaaliiti. Jechuun kan inni nama haasaa jiru osoo hin taane akkaatumaan ani itti dhaladhee itti guddadhee itti miidiyaas banadhee fi itti miidiyaa irrattis jiraachuuf jiru jechuu fedheeti malee amma xiqqoo agendaa. Warra maatii arrabsu waliin injinaasayinii kuni konkaadhaa daldeessa fakkaataa jiran koomantiin takka. Garuu wardaa waasi gaafadhu. Wardaa waasi gaafadhu dhiifama. Maakii walloltanii? Na gaafadde. Maakii yaa sagalee sii takka guyyaa kana natti erganii ennaan ani agendaa godhee guyyaa kana mana kiyya dhufte. Asitti guyyaa kana xiqqoo waan angeettee bira kutte anillee hin tuyne dhisi surra koon qabu anan bari waa dhuunfaas gaafadha wardaa yeroo baay'ee naan ja'ama namni hedduun naan ja'a ani ammoo ofirratti hin argu beekta. Wardaa dabbaal fokkotaadhaa naan jan. An dhugaa rabbi akka nama Afrikaa akka nama Oromoo tokkotti nama fokkotaa hin jaama wardaa amma haqa hime osoo sofnetti. Yaa rabbi ati duuba jechuun fokkotaa miti ilmi namaa dhalli namaa warri koomantii dabadha isin. Dhalli namaa ilmi namaa fokkotaa hin jaamu si galee ilmi namaa kamiyyuu ani nama artutuun nama fokkottu gin ofii xiqqeetti an munaanizaani beeytaami bareedduu addunyaa tan jedhamte sun ana. Saniifuu so'aatillee akkasitti bareedaadha jechuun ofii keetitti ilmi namaa yaada baay'ee nama kannata dhiirtii immoo fokkottuullee hin qabdu. Okay jechuun ati amma takka namaa takka dhiiraa itti manaadhisi dhugumatti riilii amma waa hunda kiyya gaama waa hunda kiyya yookaan jiru tarii bakka biraa wanni na agarte hin jiru amma na agarta akkan taa'u jiru kanatti akka amma na argu jirtu kanatti ati wardaan dabbaal bakka tamirra madde. Akkamitti wannoo na goote jechuun fedheeti. Namni kun harka sadi qaba beektaa harka qallee isaa jira. Duree isaa jira. Qabaa jira. Bareedaa jira. Jidduugalaa jira. Fokkataa jira namnummaanuu. Tarree tam keessa na ramaddi wardaan. Jechuun ani wallaahi tiiktook kanarraa ilma namaa tokko yoo jechuun yaani bareedaa fokkotaa jedha akka TikTok irratti immoo akkamitti akka nama ummatti TikTok irraa namni bareedu tokko illee jiru tokkuma an ofuma kiyyattiin bareeda malee. Wardaa ani namni dabbaal jedhamu guddaan ammas dura taa'aa jiru kun fokkataa ittiin ni hamtamu jiddugala ittiin ni hamtamu bareedaa ittiin ni hamtaa siin jedha. Wallaahi jechuun gaan amma na dhibdee baran gaafii na dhibee bar gaafii kabbaadii na gaafatte. Yeroo hedduu naan jaama beektaa yeroo hedduu naan jaama. Waan sidibu fokkotaa naan jan guyyaa takka sagantaa godheetiin jecha kanaaf maqaa kana qofa hojii godhadhee laayivii ittiin seenee namoota akkana geenyu komentii barreessan barreessaa yeenii hundi isaanii barreessanii
Okay, gasti see alani baqata. Ka video ol bee banate garuu tokkoon isaan hanga kaan ilkeen qabu kaan ijaan qabu kaan rifeensaa hanga ijaan qabu. Dhabeen dhiise. Ati akkamiin na ibsita akka wardaatti? Ani gaa nama fakkeenya akka kiyyatti ilma namaa jechuun akka kiyyatti ammas hin jibbu yaani ilmuma namaa hundaanuu fokkotaa jiru hin danda'an. Nama akka kiyyaatti nama akka kiyya na fakkaatuun akka kiyyatti haasofnatti fokkotaadhaa jiru hin danda'u akka kiyyatti amma akka kiyyatti ani amma maalitti beeka isaan akkam naan jetteesi naan galii Ani bareedaa irraan si deebi'aayye laal sodaatiin warda rakkoo kan qabu kun walitti illee nun buusu walitti illee nun galchu haqa himta waan rabbi si beeku wallahi rakkoon qabu ani amma jastiidhaan barbaada haqumaan baruu fedhe malee waan biraa wannoo godheetii miti ilmi namaa bareedaa jira fokotaa jira jiddu galaa jira laal diimaa gurraachaa fi magaalaa jira miti warda ati amma ishii takka farratti filtara ni qabda filtara godhattee jirta filtara ni qaba duuba dasimbeenu kaa akkasitti akkamti dasibee kaan sibee kun dandoore akkasitti yan ani hedduu nama filtara illee mitilleedha namni dhibba shanaan jiru kun illee na beekaa achittis tarii namni beeku jiraachuu danda'a laayivii illee yoon seenuu fidoo illee waraabu nama shamisiidhaa fi bootaa bareedaadhaa fi iddoo akkasii cinqamuu mitilleedha bakka namu akka turufte dabarsu waan ta'eef ani hedduu jireenyatiin xiyyeeffadha malee qaamatti hin xiyyeeffadhu waan ta'eef ati amma duraanis na beekta wardaan sobiin fidoo kiyya illee ni agarta anallee numa agarta bakka hedduutti jala murii lafa naa ka'e warda yoo fokkataa naan jira koon qabu garuu takka giddu gala takka bareedaa na godhi. Lakki boo bareedaadhaati. Keetiin bareedaadha. Amana fudhadhaa. Asiin booda koomentii fokkataa keetu takka itti arguun barbaadu. Bilookiin godhaa jechuudha nama sana. Maali jirtaati? Ani wallahi taa'umatti hin jira kunu. Waa'ee mucaa kam goote? Mucaa. Eessa dhiftee jiru? Mucaata. Yaani kun manni nu hordofuu kun nu qobalchiisaa beektaa? Jechuun jara keenya mee koo anis akkanatti wadda nama baasan jara keenya ani hoomee bareedduma fokkottu warri mana keetii akkam jaamee warri mana kiyyaa soo hordoftoota kiyya waan ta'eef anuma deeggaraa warra mana keetii komantii akkam jaan mee atis yaadana kan dhume mee an bareedduma an takkaa dilee wallahi. Ta kan kee moo ati akkamiin ilaalta ka jedhudha? Jechuudha ana amma haqaan tun bareedduma. Waa'ee keetii. Komantii maal jedhu? Komentiin asii wanna asii yaa maashaallah nama hedduu jirallee dan bareedduudha. Imala mana furdattee. Dishe malee lafa qalloodha homaa yaadde inji. Ati faanaadha namni kan itti barreessite kun hin dubbisu komentii osoo dhibba takka barreessite. Daabboon bareedduudha. Jechuun laa komentii safuu cabsitu. Komentii daangaa tanama qofachiistu fayyaadan akkana dhaa malee waan. Ati lubbuyyee ni beektu? Lubbuyyee waan singitti dhageessee? Lubbuyyeen kami? Lubbuyyee ta'ee engadda mana keessa osoo jirru geemee itti sangaa. Wardaan bareedduudhaa sin jette akka harargeetti bareedduu warta qabnaa sin jette. Teenkii jii wallaa dhalaan bareedduu na jaalatti dhalaa fakkottu malee. Reeddumina kana dhibbatu maammadoodha malee. Bareedina geechaa qabdaati numaa uura caalaa maashaallah. Maashaallah yaadan akkanatan bakka jechuun ani bar hordoftoonni keetillee na jaalata gartee haala kanaan. Oromoon baraka waliigalatti Oromoon na jaalatti bar. Garuu waa si gaafatan warda. Maal na gaafatan? Maaliif hin heerumne wardaan jaan wallahi komentii kana jaa. Maaliif hin heerumne? Yaa. Nama dhugaatu dhabamee kijibaa malee. Okay. Jira dhugaa dhabamee tanaaf hin heerumuu dhabee sin jetti. Duraasitti naannoo tokko ammas
hordoftoonni kee haayqati dubrummaa qaxii yoomiin kanne qoblaan na qaba beektee egaa an dubra والله بالله اوه مالي بلبلن كامل سينجي تو كوسمتا سبلبلي ها انا بلبلي خاصه انو اي صار كتيلو ولا كاس قالي ولا كاس يو وغاندا ودي والله Welcome. اكمل نجا Negia. هايا ما جتي Dalam sampai dalam jor bajera. انا دامدو وما ركون نجتنا دامدو sagalee di achiin dhaggeeffatiin gaasummaan dhagaa jiraani muudina raqqabatalla قوي وردا انا موني باغي سي بلبلني لو كويس خان كيسر اسر جراني سي بلبلا lakkoofsa kana kaasee jira gin duraan fibiirra godhee ture promotion dalaguu ture viidiyoo beeksisa garaagaraatiin hojjetu ture sanirratti ammas meeshaaleen gurguruutu ture dariyaa faa maashina garaagaraa faa saniif jechan bilbila kana achirra godhee ture innaa bilbila kanaa yeroo hunda shaagettaa yeroo hunda fataagettaa maalii citiin saatii yan iccitii maallaqa moo naan galle dubbii maallaqa moo an shaajoo kiyyanaa dabaasiga no jechuun fuula keetirraa uffannaa kan keetirraa bada istaayil bada muud bada harakaat bada hullum yaani akkaatummaan itti si agarru yaani deebiin keemaal iccitiin isaa fuula kiyyaa fi bareedina rabbiin naa kan tasaniin bitanne magaalaa orjinaala yaani orjinaala jechuu barbaadeeti wanni kiyya hundi orjinaala feekata kan qaban lammada immoo shaashaa jiru irratti kana gaafii nama hedduu waan ta'eef jecha asirratti namaaf hin deebisu gaafii nama hedduu rakkataa jira rakkoo kanarraa kan ka'e hunda waan hin qabne hunda narra kan amantii biraa hordoftii achii birrii fiddii kan jedhame ture saniifuu gaafii kana intarviin godhu waan hin deemu jecha intarvii irratti yeroo dhiyootti isaaniif deebi'a. Kalammadaa immoo dhalaan takka bareedinni dhalaa dhiqattee dibattee waan qabduun boonudha bareedinni dhalaa. Dhalaan maaliif anamma innaa hinaaffaa isaanirraa kan kennaa rabbiin tolchee bareechee na uumerraa yoon dooniyaa bitadhee dooniyaa uffadhe narraa bareetti. Sigalee? Saniifuu amma shiita tokko shiita kana walumaan uffataa jirraa garuu moor anarraa irra bareeda shiinni. Wagguun uffadhee shiinni hedduun irraa bareeda. Saniifuu kun kannaa rabbiiti. Homaa galuu hin danda'u. Gammachuun dhalaa maallaqa. Wardaan sababa maallaqa gahaa qabduuf yeroo hunda gammaddii oomanii barreesse. Yes, tikkil. Namni maallaqa hin qabne zannatu hin danda'u, boonuu hin danda'u, uffatuu hin danda'u, nyaachuu hin danda'u, deemuu hin danda'u. So maallaqa khaliin uffadhee itti zannatuudhis yoo gubeewu kana jalaan dhumne hin qaba. Ibiddatti shitee hin dhumu maallaqni kiyya. Wardaan nama fakkeessine namarra hin qabne yeroo hedduu dhugaa dubbatti sababa isin dhugaa dubbattuuf ammoo ani isin hin jaalladha yemmuu tokko kun akka yaadaatti gaafiidhaa miti. Akka yaadaatti gaafii kana hin deebisaaf nama jechuun kijiba namarra hin keenye. Ka if goggodhu gurreenyummaa ani nama hunda nama si jala jiru fi na jala jiru waan hin caaluun hin qabu waan na caalaniin hin qabu. So anis an namummaa kiyyatti hin baana namni namummaa isaatiin kabajamuu qaba. So nama tuffadhee an feemasaa an akkasii xarraqiisan hin qabu. Nama hundi ija takkaan ilaala an namarra hin caalu namni narra hin caalu taayetiin fincaanaa kun dhaabbatee fincaanaa nuti tokko jechuudha. Saniifuu gurreenyummaa nama gurreenyummaa hordoofu tokko miti. Bakka dhugaan jirtutti dhugaan dubbaddaa bakka kofli jirutti nan koflaa addaan dhumattee nama hin kabaja malee hin sodaadhu duniyaa irratti ana. Umriin tee meeqaa paablikii miidiyaa irratti ati akka Nasraan faana waggaa 8 gaafa isaan kabajatan si waggaa umrii keetii kabajatu sin garree jaan maal jedhu? Duraan dursatti umrii kabajatuun haraama. Namni islaama haga fadhe kofoo uffatanii shaashaa jiranillee umrii kabajatuun islaama irratti haraama. Namni islaama tokko umrii hin kabajatu. Umrii tantee feetu haga feetetee feetu waan feetetee umriillee fi umrii fi mindillee naman gaafatanii so an umriin tiyyaa amata 24 kiyyaman qabachuu jira.
kan dhugaa Thank you. homaa naan Okay. dabaltan homaa isin hin dabalu amantan amanu Yaa waan bareedaa. baattanii Okay. Yeroo baay'ee bakka dalagaatti fi dalagaa isiidhaa ayyaana agarru garuu birri akkasiin qabdu fuula sirraa ni mul'ata. Birriin sun eessaa dhufa jaan? birriin si jammar namni hin dalaganne maallaqa hin qabu duraan dursotti soo dirqama namni maallaqa qabu dalaguu isan barbaachisu si qalee nafaamtee jirtaati kanarratti maallaqni dalagan malee hin dhufu wanni beekuu qabdu maallaqni bakka feetee dalaydu malee Waan tokko na tole si dubbisa. ishi dubbisi kanuma feete dubbisiif Urjii samii taatee fagoo calaqqistaa. Biiftuu barii taatee ija kootii iftaa. Yoo xiqqaate halkan shan guutuu abduun na dhuftaa siin jedhe. Halkan shan. hojii rabbii keessan seenu manaa rabbiin nama fidaa anuu manaa baan gizee hedduu manaa baan Sunnaa miti jenga. hojii xiyyaa na gaafadhu hojii rabbii ta manaa basi fidee hojii rabbii ture hojii rabbii keessan seenaa Okay. Bareedaadha. Obboleessi sunnaa miti siin jedhe. inni amma waan inni isaan coo barbaadu manaabni akkamiin nama dhufa wallaahi mee wardaa maal laan jette ji fakkeenya manaabaan an gama kiyya akka manaaba rabbina fideettiin siifi maqaa waan takka guyyaade manaabaan na dhufa zaahiratti hin arkaammas waan sanan saniifuu soo inni manaabaan na arkee amma zaahiraan na arkee jechuudha. Wallahi maatiriyaan halka. Alhamdulillah. Yaa'u akka urjii taatee fagoo mul'attaa halkan shan guutuu mana mana dhufta siin jedhe. Okay bareedaadha. Sunnaa miti siin jedhe editi. Ati akka feete godhi sun isii miti. Rakkoon qabu. Saniifuu manaabaarra zaahiratti yoo nama biyya jiruuti wala garra nama akkasitti fokkaabbaduu miti. Yaa. Wardaan halkan saa meeqa rafti yeroo hedduu laayif irra waan turtuu fi sa'aatiin irra baqeetii meeqa ganama isaa meeqa akkaataa kan? Ani reedduminaanii sa'aatii 8 akkanan tura halkan saa 8 yoon immoo akkana qabni natti tolee mirqaana faa qabaadhee haga sa'aatii 10 hin ta'a 10 caalaan ta'a waan fedhe dhufa malee laakiin ganama sa'aatii yoon haajaa fardii qabaadhe fardii jechuun nama proogiraama qabaadhe gaa proogiraama wayikiin yoon irra dalagaan qabaadhe ganama saa lamattiin ka'a yoon dalagaan qabaadhe proogiraama haajaan qabaanne sa'aatii 5 caalaan irriiba rafee hin beekuun. Okay. Warri geematti erga naangetan kun maal qabdan maal laahan taniin geematti erga. Feebasattiin geem erga. Anna magandaati malee geema lamati warra kanoo. Yoo leenca naa kanne tettiin erga rakkoo. Yoo si qabachiisan qabi. No. This is shame fedha ani geema taaptaapi namaan hin jiru hin godhu. Okay. Laa kanan gaafadhu. Waan tema barreessite hin gaafadhu. Waan fete gaafadhu yaade isaaniiti ani waan koomentii hedduu wanta hin jennee fi akkasi gaafachuu jiran. Angka subini teesi jaa ati galgalu bira bultana fakkaata tiktok ila bultaa yaa ta'u. Subii maali moodaa mootummaan irra jira kan inni akka subii ta'uufan. Yaa inni garuu private illee na fakkaata haa ta'u gati gaafadhu itti abbaa manaa dhaabbataan amma jira jiru sin jedhu. Gaaffii tana bira kuti. Yaa okay anis kanaaf hin gaafachuun barbaadeen sin nan jee jaalallee kooyaa ilillii birraa asheetaa jannataa jaalallee dhugaa maal siin haa ja'uu yoon jeehoo mallaan jetta wala loodhaan fakkaata jaalata jamal jaama wala loodha galatoome kana wala leessuu keetiif galatoome viidiyoo irra dalagii duwiitiin sii godha yoo nama dassi jiru ta'e. Okay akkasittis waan bareedaadha bada guyyaa hunda si arguu baadhus guyyaa hundaayyuu sin jaaladha habiibti tiyya okay waa kun nama namu ajaa'ibaa dhufe fakkaata. Si beekuu baadhullee ani illee sin jaaladha hordoftoota kiyyaa. Jecha inni fayyadame gartee garuu jecha inni fayyadame. Empower target maal godhe si fakkaata guyyaa hundi yoo sarguu baadhillee guyyaa hundi sin jaaladha week humna qaba beekan jechee baadha kitaaba barraa jecha guyyaa hundi sarguu baadhullee guyyaa hundi sin jaaladha. Jechuun jaalalli naa qabu tun kaa jaalala miira keessa seeneeti mobboloyyummaa naa qabu. Wallahi maadiri mee qoyne dubbisa meerri dee barreessi jaalala maalii qabdaaf. Warda akkana guyyaa hunda nama jaalatan amma fakkeenya jechuun hin beekne wallahi mee irraa bari yaada isaa. Okay, kau yang berresu. Warda namumma sitin belum mai galat tamu. Dabalat hayu rugati. Thank you. Okay. Ayah rakon kap. Okay. Belum ada. Humanit. Namumma kau bapa segala dah sini. Thank you. Wallahi anam nekau boleh yuman najala tu. Heddu nanti tola. Thank you. Heddu galat minaftrap. Rabbi chance segala dah. Warda malu ida. Kau kan ruku cerah.
nama kookaa hoggaa bokkoo horiin dhugaati maaliif dhuytere? Yaani hogguun keekii nyaadhu namni na laaleeti garaan na boqoqe. Ahoo ija namaarraa? Ija namarraa yaasi galee ija naami amma. Garuu hangas hin jiru. Ishi. Wardaa takka budaan si seene? Ammaa ona keessa jirti budaa 99 na keessa jira ammaa. Inde budaa abbaa beektu moo budaa abbaan beektu? Wallahi budaa jechuun budaan gisee isa keessaa baatu anamma gaaf na keessaa baati gaaf na keessatti deebiti budaan. Seriously wallahi saniifu